Oduu teenya jalqabaatiin Oromiyaatti mootummaan duula waraanaa cimaa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuuf milishaa haarawaa kumootaan lakkaawwamu eebbisiisaa jira jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana godinaalee Oromiyaa hundatti milishaa guyyaa 20 qofa leenjisaa ture eebbisiisee bobbaasuu irratti argama. Qophiin waraanaa jedhamaa jiru maal fakkaataa? Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Kunosoo kanaan jiru godina Booranaatti miseensonni poolisii farra riphee lolaa obbolaa lama bakka tokkotti ajjeesuun rifaatu uume. Qaamonni mootummaa ajjeechaa kana poolisii raawwachuu mirkaneessaniiru. Gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 12 dabre. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu xumuraatiin naannoon Jubaalaand loltoota Soomaaliyaa boojitee turte guutummaatti gadhiisuu beeksifte. Jubaalaand loltoota mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa qabdee turte lakkoofsaan 300 kan ta'an gadhiiftee gara Moqaadishootti ariiteetti. Gabaasa bal'aan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Oromiyaatti mootummaan duula waraanaa cimaa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuuf milishaa kumootaan lakkaa'amu eebbisiisaa jira jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana godinaalee Oromiyaa hundatti milishaa guyyaa 20 qofa leenjisaa ture eebbisiisuu irratti argama. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti milishaan kumootaan lakkaa'aman leenjii yeroo gabaabaa fudhatanii sochii jalqabuun ibsameera. Raayyaa ittisa biyyaa bobbaasuudhaan waggaa 6 guutuu Oromiyaatti waraana gaggeessaa kan ture mootummaan ammallee Oromoof Oromoo milishaa ijaaree waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasuu irratti argama. Duulli waraanaa amma gaggeeffamuuf jiru waboo Oromiyaatti hafe ni balleessina maqaa jedhuun akka ta'es ibsameeti jira. Tibbana Jaalsanyii Nagaasaa mootummaa waliin araara buusuu hordofee qaamonni mootummaa akka waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa xiqqaatetti ummatatti fakkeessuun milishaadhaan waboo haga hafe ni xaragna jechuun eebba gaggeessaa jiru jedhame. Bakkoota milishaan eebbifamaa jiru hundatti qaamonni mootummaa hundi isaanii ergaan isaan dabarsan badhaadhina milkeessuuf diinota keenya dhabamsiisuu qabna dhaadannoo jedhu akka ta'es ibsameeti jira. Leenjiin milishaatii fi eebbi milishaa kun godinoota Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiraatus inni magaalaa Shaggar addumaa jedhameera. Magaalota dhiyoo hundeeffamanii fi hanni itti walgahe keessaa tokko kan taate Shaggar eegumsa magaalaa Finfinnee maqaa jedhuun erga hundeeffamtee qe'ee saamichaa akka taate amma dura miidiyaan guddichi mootummaa OBN bal'inaan dhiyeessaa tureera. Shaggar kutaalee magaalota hunda keessatti milishaa guddaa leenjisaa kan jirtu yoo ta'u, ammaaf immoo bakkoota akka kutaa magaalaa Sulultaa, Koyyee, Faccee fi Sabbataa keessatti milishaan dhibbootaan lakkaa'aman eebbifamanii duula waraanaatiif qophaa'uu AGM mirkaneeffateera. Milishoonni kun tokkoon isaanii guyyaa 30 caalaa leenjii waraanaa akka hin fudhannes mirkaneeffanneera. Kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa guyyaa kaleessaa Koyyee Facceetti argamuun haasawa godhee tureen hundeeffama magaalaa Shaggar lafa qabachaa jiruuf milishaan addatti barbaachisaadha jedhan. Nageenyi magaalaa Shaggarii fi naannawa isii akka mirkanaa'u godhuun dirqamaas jechuun dhaadatan. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Gambichuuttis milishaan guddaan duula waraanaatiif qophaa'ee eebbifamuun ibsameera. Bakkoota waggaa 5 darbee waraanaaf saaxilaman keessaa tokko kan taate godinni Shawaa Kaabaa ammallee waraana biraa keessa akka seentuuf mootummaan milishaa walitti qabee
wabootti ergaa jira jedhameera. Gama biraatiin godina Harargee lixaa aanaalee hedduu keessatti guyyoota 3 darbee leenjii guyyoota 20 erga fudhatanii booda eebbifamuu mirkaneeffanneerra. Aanaan Xulloo akka fakkeenyaatti guyyaa kaleessaa milishaa guddaa eebbifteetti. Bulchaa aanaa Xulloo obbo Sufiyaan Ahmad kaleessa eebba milishaa kana irratti argamuun ergaa dabarsaniin milishaan ijaaramaa jiru kun hundi sirna keenya tiksuudhaaf ijaaramaa jira jedhan. Achuma Harargee lixaa aanaa Shanan Dhugoottis milishaan guddaadha jedhamu leenjifamee eebbifameera. Kana qofaa miti godina Shawaa lixaattis aanaalee hedduu keessatti milishaan dhibbootaan lakkaa'aman leenjifamanii bobbaafaman. Milishaan haala kanaan waraana irratti akka hirmaatuuf mootummaan leenjisee yoo bobbaasu inni ammaa kan jalqabaa miti. Waggoottan 3 darbee haaluma kanaan mootummaan milishaa leenjisee waboo dura dhaabaa tureera. Raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaa malee milishaan waraana keessatti dhume lakkoofsa hin qabu. Mootummaan akka waliigalaatti nagaa Oromiyaa buusuu caalaa waraanaaf qophaa'uun dogoggora seenaatii jedhu namoonni yaada kennan. Kana qofa utuu hin taane mootummaan kun Oromoo fi Oromoon akka wal fixaniif uummata miskiina humnaan gara milishaatti galchuun akka leenjii milishummaa fudhatan taasisuun seeraanis ta'ee seenaan ni gaafatamuu jedhu yaada kennitoonni. Gama biraatii mootummaan naannoo Oromiyaa kun namoota hedduu milishaa godhuudhaaf humnaan butaa turuu gabaasaalee hedduun bahaa turan. Kun akkuma jirutti ta'ee qaamonni mootummaan hidhachiise kan milishaa kun Oromiyaatti dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachuunis himatamaa turaniiru. Kallattii ajaja mootummaan naannoo Oromiyaa kenneen milishaawwan kunneen ajjeechaa raawwatu jedhama. Oduudhumaa wal qabateen wayita mootummaan milishaa hedduu waraanaaf qopheessee bobbaasaa jirutti godina Booranaatti miseensonni poolisii farra riphee lolaa obbolaa 2 haala suukanneessaadhaan ajjeesuun rifaatu uume. Qaamonni mootummaa ajjeechaa kana poolisiin raawwachuu mirkaneessaniiru. Dhukaasa miseensonni poolisii riphee lolaa godina Booranaa aanaa Elwaayyee ganda Saabbaa keessatti bananiin obbolaan 2 ajjeefamuu maatii jiraattonni naannichaatii fi aanga'oonni aanichaa BBC Afaan Oromootti himan. Ajjeechaan kun sanbata duraa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2017 waaree booda naannoo sa'aatii 11tti akka raawwatame BBCtti kan himan jiraataan ganda Saabbaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan tokko poolisii riphee lolaatu aanaarraa gara gandaa dhufan kan jedhu jiraataan kun sababa maaliitiif akka itti dhufanillee hin beeknu jedheera. Rakkoon nageenyaa biraallee naannoo kana hin jirtu ture jechuun haala naannicha ture namni kun BBC Afaan Oromootti himeera. Yeroo sana jiraattonni gandichaa waajjira gandaa tokko ijaaraa turuu kan hime jiraataan kun miseensonni poolisii kunneen konkolaataarraa bu'uun dargaggoota jimaa qama'aa turan irratti dhukaasa bananii jedha. Sana boodaas dargaggoonni fiigaa adda kan faca'an ta'us rasaasni dhukaafame shamarree waggaa 14 mana keessa turte rukutuun lubbuun ishee akka dabartuu taasisuu hima jiraataan kun. Obboleessa miidhamtoota akka ta'an BBC Afaan Oromootti kan himan namni biraa Galmaa Bonayyaa obbolaan isaanii ajjeechaan irratti raawwatame Xunnee Bonayyaatii fi Deebanoo Bonayyaa akka jedhaman himan. Ka'umsa ajjeechichaa kana maal akka ture kan gaafatame miseensi maatii kun guyyaa sana caasaaleen mootummaa jiraattonni gandichaa waajjira gandaa ijaaramaa jiru hatattamaan akka ijaaranii xumuran dhiibbaa gochaa fi doorsisaa akka turan himan. Boodarraas miseensi caasaa mootummaa bilbiluudhaan miseensota poolisii farra riphee lolaa gara iddichaatti waamuu dubbatan. Poolisoonni kun yeroo dhufanitti naannoo mana keenyaa dargaggeessa 3 wayiitu ta'aa ture jedha. Waraanni kun konkolaataa dhaabanii dargaggoota kunneen kottaa jedhaniin ijoolleen humnaan waraana nu geessaa jiran jettee keessa ofiitti waan amanteef jalaa fiiganii jechuun hima. Sana boodaas dargaggoota 3 keessaa inni tokko mana isaanii marsuun fiiguu kan hime Galmaa Bonayyaa gurbaa mana keenyarra naanna'uu jalqabee hordofee dhukaasni baname kan jedhu namni obboleewwan isaa jala ajjeefaman kun obboleettiin koo mana keessa teessoo gubbaa ta'aa turtee jedha. Kanuma gidduutti dhukaasni baname dugda duuba isheetiin rasaasni seenee achumatti ajjeesee jechuun haala itti obboleettiin isaa mana keessatti rasaasaan ajjeefamte ibsa. Miidhamaa lammaffaatii fi abbaa ijoollee 6 kan ta'e obboleessi nama kanaa
Deebanoo Bonayyaa immoo ajjeechaa obboleettii isaa kana dhagahuun gara iddichaatti fiigaa dhufuu dubbatam. Yeroo inni mana gahu mucattiin duutee arge kan jedhu namni kun warra waraanaa kana faana fiiguu eegalee jedhama. Yeroo kana ummanni irraa qabaa ture kan jedhan miseensi maatii kun miseensi poolisii tokko gadhiisaa yookiin waliinin isin fixaa jechuun ummanni miidhamaa akka gadhiisan sodaachisuu dubbatam. Sana booda wayita miidhamaan itti fiigu miseensi poolisii kun rasaasa itti dhukaasuun obboleessa isaas itti dabaluun ajjeesuu dubbatam. Obboleettii ajjeesee obboleessi immoo obboleettii koo maaliif ajjeefta jedhee gaafannaan poolistichi itti dhukaasee nama lammaffaa ajjeesee jechuudha. Ajjeechaan obboleeyyan lamaan irratti raawwatame jedhame kun dhugaa ta'uu BBCf kan mirkaneessan immoo bulchaa aanaa Elwaayyee obbo Galgaloo Dabbasooti. Obbo Galgaloo Dabbasoo namni miidhame nama lama obboleeyyanumaatu du'ee jedhan. Ka'umsi ajjeechaa kana qoratamaa jiraachuu kan himan bulchaan aanaa Elwaayyee miseensonni poolisii eeggumsa nageenyaatiif gara iddichaatti bobba'uu quba qabaachuu dubbatan. Oromiyaa keessatti keessumaa kibba Oromiyaatti ajjeechaan gara jabinaa seeraan ala raawwatamu kun deddeebiin dhaga'ama. Oduu itti aanu godina Arsii lixaa aanaa Dodolaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 12 dabre. Godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa naannoo magaalaa Eddoo laga Ukkuumuutti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 12 dabru miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Balaan dhaqqabe kun kaleessa galgala sa'aatii 1:45tti konkolaataan uummataa gaarii harreerraa goruun walitti bu'ee mudachuu itti gaafatamaan kutaa nageenya tiraafikaa godina Arsii lixaa Koomaandar Kamaal Amaan himaniiru. Konkolaataan uummataa Baalee Roobee irraa gara Shaashamanneetti deemuu fi konkolaataan Shaashamannee irraa gara Gadabasaasaatti imalu walitti bu'uun namoonni 12 du'uun namoota 19 irratti miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan dhaqqabeera jedhame. Namoota miidhaman keessaa 9 irra miidhaan cimaan yoo qaqqabu namoonni 10 ammoo miidhaa salphaaf saaxilamuu OBN gabaaseera. Oduu itti aanu naannoon Jubaalaand loltoota mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa amma dura boojitee turte gadhiisuu beeksifte. Soomaaliyaatti bulchiinsi Jubaalaand walitti bu'iinsa Raaskaamboonitti roobii darbe mudate hordofee loltoota Soomaaliyaa to'annoo jala turan gadhiisuu beeksifteetti. Murteen kun marii mootummaa federaala Soomaaliyaa waliin akka taasifamu carraa uumas jedhameera. Mootummaa federaalawaa Soomaaliyaatii fi Jubaalaand gidduutti muddee 11/2024 lola banameen yoo xiqqaate loltoonni dhibbootaan lakkaa'aman Soomaaliyaa irraa ajjeefamaniiru. Gama Jubaalaandii haga yoonaatti loltuun tokko ajjeefamuu fi loltuun tokko harka mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa galuu odeeffannoon bahe hin jiru. Kana qofa osoo hin taane loltoonni mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa 600 ta'an Keeniyaatti baqatanii argamu. Mootummaan Keeniyaa loltoota Soomaaliyaa 600 ta'an waraana Jubaalaand dheessuun daangaa isaa seenan galchuudhaaf qophii xumuree jiraachuu beeksisee ture. Haa ta'u malee loltoonni kun ammayyuu osoo gara Moqaadishootti hin deebi'in kaampii KDF keessatti argamu jedhame.